Yoo harka fuudhee jaallatamu kabajamoo hawwii Oromtittiitu bakka fayyaa keessatti nagumaa jirtu jabaattu galata Waaqayyoon nagaa kooti nagaan koo raafaadha. Har'a immoo gammachuu qabadhee dhufeera. Siistariin qorrabbii na gargaaree akka duraan isin dhufuudha na bira dhufuudhaaf jettee isinitti himeen ture. Akka rabbaala akkaataa naaf mijeessuuf immoo amantaadhuma qabdan musliiminis kiristaanis naaf kadhadhaa jedheen ture. Namni baay'een daawwachuu dhiisuyyuu warri daawwatanii du'aa gootanii jiraatanii warri naaf kadhatanii galatoomaa isiniin jedha. Siistariin kun na bira geessee jirti. Kun egaa akka namaan akkasitti dubbadhu miti waan baay'ee guddaadha jechuudha. Akka akkaataa kanatti mijeesse anaaf rabbitu beeka jechuudha. Baay'ee tokko dhiphataan ture bakka dhuguma kun naaf mijataa kan jedhu baay'ee dhiphinarraan ture. Rabbi immoo na gargaare haala akkaataan hundinuu mijatee na bira geessee jirti. Siistariin koo baay'ee tokkoon gammadee har'a dhuftee bakka waan hin jedhee ibsu hin beeku gammachuu kan koo Waaqayyo eebbifamu. Namni yoo imimmaan nama arguu didee qobaatti yoo boossanu qobaa keessa naan qofaa kooti jettanii abdii kuttan abdiin kutinaan isiniin jedha. Rabbi imimmaan nama arge hin callisu. Imimmaan koo waggaa dheeraa argee imimmaan harmee kooti argee yeroo isaa eeggatee imimmaan harmee kootis gosa akka hin naqamu godhee egaa yeroo biraatti ishee nan gaafadha gaafii isaa immoo naaf deebifte jechuudha. Har'aaf gammachuu koo ibsachuu kanaan dhufan isiniin jedha. Hordoftoota kiyya kunoo na bira jirti obboleettiin koo. Waggaa 5 booda wal arguu keenya jechuudha. Waggaa 5 jechuun egaa xiqqoo miti akkuma beektanu. Yoo Rabbi nama qarqaare namni walirraa fagaatee jiru kan wal argu jechuudha. Kanaafiyyuu gammachuun koo daangaa hin qabu waan jedhee Waaqayyoon galateeffadhu illee hin beeku. Gammachuu guddaan qaba. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Inni moo'icha namaaf laatu inni nama qarqaaru akka namaanni namatti hin taane akkasiin na bira geessu godhee jira. Baay'ee tokkoon gammade bakka akkan jedhee gammachuu koo itti ibsadhu illee hin beeku. Isin dubbiftii amma obboleettii koo xiqqeeshuudha. Baay'ee tokkoon gammachuu qaba. Salaamii hordoftoota koo salaamataa jedhee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota musliimaa hordoftoota amantii kiristaanaa akkam nagaadhaa fayyaadhaa. Anis obboleettii kootii warqee baay'ee tokko gammadeen jira. Waggaa 5 waliin agarree amma baay'ee tokko dasna jedhee jira gammadeen jira. Rabbiin galata isaa ga'u. Isinis immoo waan du'aa naa gootaniif galatoomaa isiniin kabajaa isiniin jaalladha. Hordoftoota hawwii. Like, share, subscribe godhaa jedhi. Like, share, subscribe godhaa, like godhaa fi share godhaa fi akka isin guddattu godhaa fi akka isin guddattu godhaa fi wajjiniin hojjennaa. Booda immoo waan gaggaarii hojjechuu ni yaalla isiniin jedha galatoomaa.